raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu bitootessa 17 qabadhee dhiyaadheera handhaabasaa Waaqjiraati. Waraanni bilisummaa Oromoo humna weerartuu wayyaanee irratti aleellaa gaggeessuu jabeesseetti fufe. Oduu waraana bilisummaa Oromoo irraa nu ga'e akka ibsutti torbee kana keessa weerartuu wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaateetti fufeera. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii naannoo Laaloo Gareetti roobii darbe bitootessa 14 bara 2018 galgala haleellaa oboo fudhateen injifannoon boonsaa galmaa'eera. Haleellaa kanaan konkolaatonni wayyaanee lama kan barbadaa yoo ta'u jeneraalonni wayyaanee dabalatee loltoonni wayyaanee achi keessa turanis ajjeefamuun gabaafameera. Jiraattonni naannoo nuti dubbifne akka ibsanitti tarkaanfii oboo kanaan humni wayyaanee naannoo sana ture miidhameera. Waraanni wayyaanee magaalaa Soosaarraa kaatee Beekii keessa qaxxaamurtee magaalaa Gidaamii naannoo Laaloo Garee jedhamu maqaa addaa Heennaa iddoo jedhamutti tarkaanfii irratti fudhatame. Tarkaanfii fudhatame kana keessatti konkolaataa Aayilaaksii tokko Firi'eetti tokkoon deemaa turan. Kana keessas namoonni turan yeroo sana namoota 18 turan. Miseensota nama 12, jeneraalota nama 3, humna tikaa tokko turan jechaadha. Isaan kana keessaa humni tikaa tokko yeroo wareegamtu jeneraalli lama yeroo wareegaman miseensonni 12 immoo akkuma jiranitti kan dhumatan yeroo ta'u konkolaataan tokko ni gubate tokko immoo ni caccabde jallaa seente guyyaa roobii galgala sa'a 11 irratti. Humni wayyaanee waraana bilisummaa Oromootiin miidhame kun immoo ijaa baachuudhaaf uummata naannoo irratti aleellaa biraa gaggeessee akka jiru beekameera. Uummata naannoo Laaloo sana keessaa namoota 11 namoota nagaa magaalaa keessaa qabdee gara mana hidhaatti darbattee jirti. Keessumaa gara bosonaa deemuu waan sodaataniif magaalaa fi iddoo bulchiinsi jijjiiru keessa naanna'anii dura taa'otaa fi hidhattoota naannoo hidhaa akka jiran beekameera. Gama wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaa keessa socho'u tarkaanfii wal fakkaataa fudhachaa akka jiru beekameera. Wayyaaneenis waraana bilisummaa Oromoo bosonatti ishee aleelee baqattee uummata nagaa magaalota keessa jiraatan aleeluutti fufteetti. Goolamuun uummataa kun immoo yeroo ammaa gara miseensota OPDO fi gaafatamtoota Oromiyaa hedduutti ce'ee akka jiru batameera. Yeroo darbes kantiibaan magaalaa Ukee kan Wallaggaa Ba'aa aanaa guutuu Giddaa keessatti argamu waa'ee ajjechaa uummatarra ga'aa jiru VOA irratti waan dubbateef hidhamuunsaa kan gabaafame ture. Akkasumas torbaanuma amma qabnu kana keessa gaafatamaan qunnamtii biiroo haqaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa humnoota waraana wayyaaneetiin hidhamee gara maakalaawwii geeffamuun beekameera. Taayyeen kanaan dura si'a 2 hidhame kan ba'e ta'uun kan hubatamu. Taayyeen hidhamuuf sababa kan ta'e reediyoo Jarmanii fi reediyoo VOA irratti waa'ee ajjechaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru waan dubbateef akka ta'e beekameera. Gidduu kana walga'iirra kan turan miseensonni addawaayee arfan marii hojii raawwachiiftuu xumuratan walga'ii koree gidduu jalqaba torbee dhufuu eegalu. Odeessi maddaa amanamarraa nu ga'e akka ibsutti walga'ii koree hojii raawwachiiftuu addawaayii kun haala hedduu dhiphisaa fi falmisiisaa keessatti gaggeeffame. Xumura walga'ichaa irrattis muummicha ministeeraa eenyu akka bakka bu'u murteessaniiru. Hojii guddaa hojjetame gabaasaa miseensota addawaayee arfan qorachuu ture. Gabaasaa addi bilisa baasaa uummata Tigraay, sochiin dimokiraatawaa saba Amaaraa, dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo fi addi dimokiraatawaa uummattoota kibbaarraa dhiyaate irratti mariin of eeggannaa fi of qusannaa irratti hundaa'e gaggeeffameera. Xumura walga'ichaa boodas haala walga'iin koree gidduu irratti gaggeeffamu irratti kallattiin akka kaa'ame maddi keenya ibseera. Akka kanaan walga'iin koree gidduu miseensota 180 of keessaa qabu jalqaba torbee dhufuu akka eegalamu beekameera. TPLF garuu yeroo walga'ichaa akka dheeratuuf karaa warra kibbaa akka yaadni dhiyaatu goote akka turte beekameera. Jaarmiyooti biroo garuu yaada kana waan mormaniif akka hafu godhame.
Kanaaf akka maddi keenya ibsetti torbaan dhufu jalqabarratti wantooti lama ni hojjetamu jedhee eegama. Tokkoffaa gabaasa hojii raawwachiiftuu dhaggeeffatanii mirkaneessuu yoo ta'u, lammaffaan immoo bakka aangoo hir'ate guutuu fi ministeerota adda addaa bakka wal jijjiiruudha. Akka waliigaltee ammaatti OPDO'n akka yeroof afuura baafatuuf bakka lama akka argatu murtaa'eera. Innis ministeera muummee fi ministeera ittisaa akka ta'e maddi keenya hubachiiseera. Akka kanaan Abiy Ahmed ministeera muummee, Warqinaa Gabayyoo immoo ministeera ittisaa akka ta'aniif kaadhimamanii akka jiran hubatameera. Kun walgahii koree gidduu irratti dhiyaatee achiinis akka paarlaamaa irratti raggaasifamu maddi keenya hubachiisee jira. Akka yaada amma jirutti damee tikaa fi damee dhimma alaa TPLF akka dhuunfatu beekameera. Ummati Oromoo aadaa wal gargaarsaa qabutti dhimma bahee yeroo rakkoo akka wal bira dhaabbatu dhaamsi darbe. Durataan hawaasa Oromoo Melbourne obbo Makonnin Fayyisaa yaada raadiyoo sagalee Oromoof kennaniin akka hubachiisanitti miseensota hawaasa Oromoo bakka jiranitti gamtaa isaanii jabeessuu wal bira dhaabbachuu qaban. Sabni Oromoo waggaa hedduudhaaf rakkoo guddaa keessa nammaa kun keessumaa caalee ija baasee dhufee rakkoo guddaa keessa akka jiru beekamaadha. Namoonni waan adda addaa akkatti biyya lafaa dhageessifannu akkatti uummata keenya buqqee bira dhaabbannu asiis warri hojjetaa jiran hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kanaaf karaa chaansii makanaa nuu isaaniin hedduu galateeffachuun fedha. Nus immoo wal abdannee wal qabannee dhuma gara fuulduraatti wanti hin jalqabe malee hin dhumne gara fuulduraatti wanta boonus akka sagantaa baafataa deemnaan jedha. Aadaaf qabsoo Oromoo guddisuu keessattis muuxannoo fi gahee guddaa kan qaban obbo Olumaa Qubee yaada nuuf kennaniin diinni Oromoo yeroo ammaa kana uummata Oromoo miidhuyyuu uummati Oromoo immoo haala kanatti fayyadamee qabsoos akka jabeessuu hubachiisaniiru. Mootummaan wayyaanee yookiin TPLF haala jiru caalaatti hammeessaa jirti. Tuuta kanniisaa tuqaa jirti. Kanniisni tuuti kanniisaa yoo nagaa ta'e nagaan hojii isaa hojjetatee jiraata. Yoo hammeenyi dhufe garuu tuunni kanniisaa kaanaan egaa isuma amma mul'achaa jiru kana waan ta'eef egaa tuuta kanniisaa tuqame tuuta kanniisaa kana immoo rabbuu bira jira. Maaliif kanniisni yoo tuqan malee naman tuqu tuqamee immoo naman dhiisu haala kanaatu jira. Egaa kana biratti rabbi ummata keenya harka irraa qabuun jedha. Ummata Oromoo bakka jiranitti yaadaaf qalbii isaanii qabsootti deebisuudhaan karaa hundaan bilisummaa Oromoo biraa akka dhaabbatan dhaamanii jiru. Qabsoo ofiitti jabaachuudha yookiin gabrummaatti hafuu yookiin immoo diina ofii ofirraa deebisuutu nu hundumaarraa eegama. Oduun iddastuudoo geenye nu ga'e immoo yeroo ammaa kana godina Booranaa keessatti humni waraanaa wayyaanee guddaa adeemaa akka jiru hubachiisa. Godina Booranaa waraanni wayyaanee guddaan seenaa akka jiru maddi keenya ibseera. Amma konkolaatonni humna waraanaa fe'an ni deeman gara 17 ta'an Yaabeelloo darbanii gara Mooyyaaleetti imala akka jiran hubatameera. Akka maddi keenya ibsetti awutoobisiin uummataa kan taataa jedhamu 4 loltoota guutuu fe'atee gara sanatti qajeelaa jira. Piikaappii waraanaa xixiqqaan 7 isaan keessaa 2 halluu adii kan qaban 5 immoo burree kan ta'an oraaliin waraanaa 2 akkasumas botteen bishaan baatu 2 bifni isaa burree ta'e konkolaataa wal harkisu tokko wajjin gara sanatti imala akka jiran maddi keenya hubachiiseera. Keessaayyuu uummanni keenya kan aanaa Dubluq, aanaa Dirree, aanaa Miyoo fi aanaa Mooyyalee keessa jiran akka of eeggannaa guddaa godhan maddi keenya dhaamee jira. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kawwaalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Yo
qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti marii obbo Rundaasaa Isheetee waliin gaggeessine kutaa sadaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Torbaan lamaan darban obbo Rundaasaan hojii dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatee akkamiin akka jalqaban maal hojjechaa akka turanii fi keessumaayyuu immoo qabsoo Oromoo keessatti qooda qaban kaasanii nu ibsaniiru. Har'as idduma torbee dhaabne irratti fufna. Kunooti. Ennaa somnuu itti fakkeessina. Ennaan si argee bifa tokkoon qabaa. Ennaan Amaara argee bifa tokkoon qabaa. Ennaan dhiira Amaaraa argee bifa biraan qabaa. Ennaan Tigree argee bifa biraan qabaa. Ennaan dadheen Amaaraa argee bifa. Just bu'aan dubartii tokkorraa argadhu sana argachuu jedhee gaafa nani of jijjiiru faa yoo jiraate namni kun gaararraadha. Namummaa hin qabu. Diraamaa taphata malee waan jedhu sanatti hin amanne. Kutataa miti. Lubbuu ofii wareeguu dhiisiiti. Doolarii 10 wareeguun hin ta'uuf jechaadha. Namni sun immoo maal godhagaa? Siisa hojjete sanatti ijaasitti inaaffuuf, innaati hojjette argamtu ijaasitti inaaffuuf, maqaa kee balleessuu, sitti inaaffuu, si arrabsuu, gassi siqsuu irratti sitti bobba'a jechaadha. So walumaa galatti namootiin si arrabsan, namootiin mataa gadsi qabu tattaafatan, namootiin maqaa dhofkatanii hamma feesbuukii fa'aa duuba ta'anii si arrabsanii yookiin si hacuucuu barbaadan mortuu jechuudha. Egaa maanni walumaa galatti bilisa hin qaban jechaadha. Namni sun akka namaatti bilisummaa hin qabu. Delusional jechuudha. Delusion jechuun nama hallucination wayii keessa jiru. Umuriinsaa 1000 waan jiraatu fa'aa itti fakkaata. Yookiin permanently nama duune forever nama jiraatu akkasitti fa'aa ilaala jechaadha. Kanaaf diraamaa nama taphatu argita. Totally egaa capacity Oromoo at world level, at national level, effective akka hin taane kan dhoowwugaa dadhabbina namni tokko of keessaa qabu. Fakkeessitummaa, amala fi jijjiirrachuu, ofitti qaaneffachuu. Kana maalirratti argita fakkeenyaaf calaqqeewwan akkasii namootiin tokko baadiyyaadhaa yoo dhufan tolaa yoo ta'e magaala dhufee taarikuu ta'a. Magaala Amboo dhufee taarikuu ta'a. Taarikuun humti immoo Ameerikaa yoo dhufee teerii ta'a. Nama akkasii argeeran. Namni Galataa ture diiviidhaan gaafa Washington DC ga'u Gilbert ofiin jechuutti seenaa jechaadha. So maal argitaa kiraayisisii dadhabbina nama tokko amantee fi maqaa addaan baasanii hubachuu dadhabuu. Qabeenyaa fi ofiin boonummaa akka namummaa waliin makanii ilaaluu. Maaliifin qabeenya horattu sun gatiin qabu ati biliyeenii yoo qabaatte buddeenuma tokkitti nyaattaa, sireedhuma tokkitti irra raftaa, surreedhuma tokkitti uffattaa akkuma nama kaanii duuta gaafa duutus akkuma nama kaanitti awwaalamta. Horiin kee waan haaraa inni fidu hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee diluushiniin namni keessa jiru waan dubbatu sanayyuu sirriitti hubachuu dadhabuu jechuudha. Hiikaa waan dubbatu iyyuu hin qabu jechaadha. Yaada kana karaa baay'ee si ibsuu nan danda'a. Karaa ikoonomiksii ibsuu dandeessa, karaa amantee ibsuu dandeessa. Joonjoo namni keessa jiru si jechuu kooti delusion ennaan jedhu hallucination jechuun isatu mo'ata jechuudha nama. Kanaaf yeroo baay'ee egaa maalinni kun immoo bu'aarraa kaati namni baay'een bu'aa ofiirra namni hin darbine instinctively yaaduu fi yaaduu danda'uun adda. Instinct jechuun amma loon instinctively marga iddoo gaarii ta'een beeku. Jabbiin tokko sa'a iddoo mulchi sa'aa jiru hin beekti. Iddoo waan hamaan jiruu fi boolli jiru hin beekti. Kuni namnis wanuma akkanaa uumaa akkasii hin qaba. Garuu kan nama taasisu instinctidhaan yaadee akka looniitti socho'u bira darbee of to'achuu danda'u. Safuu qabaachuu, naamusa qabaachuu, principilii wayii qabaachuu. Kanatu loonii adda isa godha jechaadha. So higher thinking and lower thinking. Kana jidduutti wanni jira jechaadha. Egaa walumaa galatti bilisummaa jechuun
ofii of bilisoomsuu danda'u jechaadha. Mee amala ofii kee jaalatturraa waan namni yoo godhe milkaa jettee yaaddu akka amalaatti Oromoo haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u ittiin guddachuuf ittiin milkaa'uuf maal fa'i akka pirinsipiliitti kan qabattee ittiin jiraattu? Yaada gaariidha. Laali uumaa namaa akkuma ni kaase namni waan lamatu iyyuu jiruu keenya haala keenya amala keenya sheeppi godha jechaadha. Kan qaru anticipation jechuun maal jechuudha afaan Oromootiin hawwii jechuudha. Miti waan tokko gara dhugumii wayii anticipate goota. Maal jechuu kooti fakkeenyaaf yoo beeloftee buddeenii fi waxii wayii yookiin marqaa nyaadha jetteetu anticipate goota jechaadha yoo beeloftee. Anticipationiin sun maal sitti uuma hawwii sitti uuma jechaadha. So prioritiin ati ittiin sochootu anticipationii sanatu sochoota jechaadha. Loonis akkasuma yoo beela'an yoo dheebotan anticipationii iyyuu oofa gara lagaatti gara margaatti siin kaasu jechaadha. Otuma reebduyyuu dhaqanii nyaatu re'eenis akkas. Anticipationii booda maaltu jira gammachuu jira pleasure. Waan anticipate goote sana idda argattee hin gammadda jechaadha. Gammachuun garuu kan si dhibu guutuu miti gammachuun. Maal jechuu kooti hin beeloftaa gaafa dhaqxee waan nyaattu argatte wanni kee guute jechaadha. Satisfaction jechuu kooti hin gammadda jechaadha. Amma sana caala nyaachuu hin dandeessu. Okay, anticipationiin kee sun persistently si oofee dhaqxee pleasure irra geessa jechaadha. In anything amma sexualities akkas. Waa tokko hin hawwisaa dhaqxee waan hawwitu sana argattu satisfied taata sana booda homaa sitti fakkaatu yeroodhaaf. And then again duubatti deebitee immoo anticipationiin immoo amma dhufa jechaadha ammas hin beelofta ammas. Otoo silaa sun pleasurein sun bara dheeraadhaaf hin tura ta'e permanently hin tura ta'e anticipationiinis hin jiraatu jechaadha. Let's say amma beeloftee yoo nyaattee quuftee nyaatte lammata nyaachuun sirra hin jiraatu jechaadha. Yoo sexually anticipationii qabaattee gaaf tokko sexual intercourse yoo goote lammatan ittiin deebitu jechaadha mucuu tokkicha argatta jechaadha yookiin namnuun ittiin fufu. So uumaa namaa jiruu namaa lubbuu namaa kan oofu anticipationii sana. Kun egaa raammoo haa ta'u nama haa ta'u loon haa ta'u akkana keessa jiraata. Now principally namni qabaachuun irra jiru maali yoo jettu gaa anticipationiin akkuma jirutti ta'ee garuu baalaansii gochuu danda'udha. Pleasure. Har'a nan gammada jetteetuma deemtee isumaaf garbicha yoo taate gammachuu sanaaf jechaadha. Just for pleasure. Isayyuu wanni itti galchuus irra jira. To'achuu danda'u. Jira miti innumti siraatee si maraachee innuma hundumaa isuma qofa akka jirutti yoo ilaalte anticipationiin sun si maraacha jechaadha. Waan biraan argitu jechaadha. Isuma tonnaa hunda lubbuu kee kana takaalee teessisa jechaadha. So namooti nama baay'een anticipationii hamaa qaban maalinni laali anticipationiin wanni keessas hin jira security keessas hin jira. Nagaa argachuudhaaf namni anticipationii qabu maal godha hin gugguufa diinaaf gugguufa jechaadha. So maal godha diin ofii saaxila fira ofii saaxila ofii jiraachuu jedheetu fira ajjeesisaa jechaadha. So pleasure argata achi keessa gammachuu argatan nama ajjeesisee nama hiisisee maaliifin safety sanaa fi anticipationiin inni qabu I want to be safe kara nagaan bulee oolaa nan jiraadha jedhee ija anticipate godhuuf inni irra yoo itti baay'ate anticipationiin yoo sun baay'ate kan biraa ilaaluu dhiisa jechaadha. Nama biraa hirraanfata jechaadha. Ofiif jiraata jechaadha. Dooqna ta'a jechaadha. Kanaaf waan kana to'achuu danda'uun wanniin diirama sii kaase sun sadarkaa higher thinking namni tokko of to'achuu danda'u anticipationis sanas to'achuu gammachuu sanas immoo akkatti isuma innumti nama mirqaansee innaa hunda nama maraachu sun haga tokko to'atanii baalaansi gochuu danda'u jechaadha. Uumaadha uumaa sana ofirraa dhowwuu hin dandeessu gammachuunis gaddis
hawwiinis uumaadhuma keessa jira jechaadha. Beelofnaan anticipate goota nyaannaan hin gammaddaa garuu nyaacha qofaaf jiraachuun argitee I wanna be safe karaa ani qofatu nagaan ta'a yoo jette obboleessi kee obboleettiin kee ijoolleen kee haati manaa kee iyyaaddu jechaadha of dursita jechaadha. Kanaaf ati sodaattuu taata gantuu taata sobduu taata doqna taata hattuu taata. Kanaaf sosaayitiin guddate tokko sosaayitiin sadarkaa guddaarra gaheera jedhamu tokko anticipationii sana hin to'ata jechaadha. Amma gara Oromootti yoo deebitu dur Oromoon durii waaqni maal naan jedhaa habalu maal naan jedhaa jedheetu ilmoo ofiitii xiqqeessee kenneetu midhaan nyaachallee yoo ta'e ilmoo ormaatiif caala kenna jechaadha. Argitee sun wanni gammachuu ijoolleen koo argattu jedhu sana hin hir'isa jechaadha. Nama biraa wajjin buluudhaaf kan nama biraa ilaalaa jechaadha kan ofii dhiisee. Kanaaf kwaalitiin namni tokko qabaachuun irra jiraatu waan kana baalaansii gochuudha malee horii horachuu mana guddaa qabaachuu niitii ijoollee horachuu makiinaa shanjaa qabaachuun kun maraachuudha. Maaliifin wanti hunduu gabaabduudha akkuma siin jedhe pleasure is very short. Gammachuun gabaabduudha. In any case hin gammadda. Amma manadhaatii gaafa baate nama manadhaa jirtu anticipationiin ati qabdu maal? Achumaa bahudha. Asii yoon bahe nan gammadaa jetta. Gaafa achii baade yuma gammadda. Garuu kan biraa anticipationiin immoo itti fufa jiruun itti fufa. So baalaansii gochuu danda'uudha. Manadhaa teessee manadhaa nama jiru tokko nama naafa ta'ee dhufe nama dhukkubsachaa jiru tokko yoo sukkumtellee yoo gorsitellee madaasaa sana yoo hooksistellee innillee abdii horata jechaadha. Kanaaf ofirraa otuma of jaalattuu nama biraa jaalachuu danda'uun otuma ofii dhimmituu lammii keetiif saba keetiif fira keetiif dhimmuu danda'uun barbaachisaadha. Pirinsipiliin jiruuf jireenyaa kana natti fakkaatan akka nama tokkotti. Hedduu fayyaa ta'e gama kaaniin waan namni egaa waan Oromoo kana ijoollummaa qabdee hin hojjatta ammallee itti jirta. Kaankaansaa kanatu hojjatti kaankaansaa kan warri kaan hojjatan walitti hidhamee har'a dhalooti bakka adda addaarraa ba'aa jira. Yeroo waan kana hojjattu Oromummaa akkamitti fudhattee hojjatte? Maalinni Oromummaan kun siif akkamitti achi keessatti of ilaalaa hojii kana hojjachaa jireenya kee tolfachaa wantoota ammoota kakaaftan kana keessatti ilaallachaa deemte? Mee Oromummaadhaan yoo nuu ibsite akkamitti ibsita? Anaaf Oromummaan waanumani duudhaan lammii ani beeku qeetti keessatti guddadhe hidda koo lakkaa'u lammii kootiif dhimmu biyya koo lafa koo qeen keessatti guddadhe mararfachuu Oromummaan egaa ilaalcha uummata kootii sanaa jaalala Oromoo walii qabu sanaa karaa aadaas taanaan immoo aadaan akkuma beektu baallaa baay'ee of keessaa qaba. Sana keessattan of ilaala. Garuu ani akka namaatti lafarra jiraachuudhaaf lubbuudhaan daaddisee midhaan nyaadhee uffata uffadhee jiraachuu qofa otoo hin ta'in jiruun anaaf akkuma nama tokkootti akka nama aadaa qabuutti akka nama biyya qabuutti ol jedhee deema. Namatti mul'ee waan baadhee sammuu koo keessatti sana yaadaa deemuun anaaf Oromummaadha. Garuu maanni yeroo baay'ee kan otoo akka kootiiti otoo akka hawwii kootiiti har'uma namni sobuu ture har'uma kaateetu waan hundumaa goota. Waan sitti mul'ate ingoona yoo jette ammuma goota. Ingoona yoo jettes immoo maaliif ingoonu jetteetu wal mari'attaa jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee Oromummaa kan inni ilaala achi keessatti gootummaan ilaalaa, qulqullummaan ilaalaa, birmadummaan ilaalaa. Oromoon birmaduudha jedha dur. Fardillee birmaduudha jedhu nama gateen badu. Naarraa kutte gaangee fi wanniitu si gatee badaa fardi siin ganu jedhu fardi birmaduudha jedhu biyyatti kan inni beeku. Egaa sana na keessaa baasuun hin danda'amu. Na wajjin uumame argitee akkuma gaafuma dhange'amteetuma ol kaatee of beektu Oromummaan sana beekta. Sanumaan beeka. Gaafani nama biraa argee nama of ganee nama biraa fakkaatee jiraachuudha batattisu wayii ennaan argu yookiin sobu wayii ennaan argu. Instituushinii faranjiin ijaartee ittiin addunyaa kana joonjessitu faa keessa seenee
weeddisee sirbee hurruubee maal godhatu kana wajagee boo'ee faa lafa dhiitee faa maraatu kana naan argu abdiin kutadha maali uumamti namaa kuni maaliif akkas godhata maaluma argachuuf akkas godhata kan jedhu yeroo baay'ee gaafii guddaa kan natti ta'uu fi kan deebii dhabuuf dhugaa dubbachuudhaaf otoon barumsa ikoonomiksii barachuun natti hafee saayikoolojii wayii baradhee baay'ee natti tolaa of course egaa hin baratta malee deebitee immoo namooti akkas maraatan sana deebitee fayyisuun immoo baay'ee waggaa 10,000 fudhata faanatti fakkaatan naan ilaalu walumaa galatti ana oromummaa sana keessatti amma nama oromoodhuma tokko wajjin dubbachuun gammachuu naa kennanaaf nan bo'as immoo imimmaan na qaba amma waa'ee oromoo akka namaa viidiyoo ilaaleen fixu sirbiyyuu na boochisa kan sidibu sirbumti gaarii wayii amma duratti TV warra viidiyoo kanan ilaalaa ture seenaa jeneraal Taaddasaa himu namootiin waan jeneraal Taaddasaan galamsoo irratti gochaa turan waan isaan jechaa turanii namootiin boo'anii ennaa dubbatan illee taa'ee imimmaan na qabee nan boo'a kophaa ko'aati duratti otootiin bilbiliin jechaa isa ilaalaan ture ennaa silkiin iyyuu ani argitee maal jechuu kooti wanti uummata kooti na gaddisiisa onnee keessa na boochisa garuu uummata koo keessatti immoo dhalattee sodaattuu fi gantuun ennaa garagaltee nama ajjeesisiiftu nama hiisisiiftu mootummaa silaa nama ajjeesu kana faa jala galtee TV'n gadi baatee qaanii tokko malee ennaa jira miti si magantee teeroristisiin jettee du'a lammii ofii sana qusachuu fi aaruun hafee qabeenyi gubatee qabeenya manaa gubatee jedhanii ennaa dubbatan faa ennaa tokko waan amma raadhe natti fakkaata wanti nan gurra kootiin dhaga'u fi yaadu walitti dhufu na jalaa warra rukutaa na jeeqa dhaabata wanta akkasii sammuu keessa na jeeqa akka nama maraate ennaan jeeqamu baay'eedha siin jechuun barbaada. Hedduu ulfaata dhugaadha. Waan saba ofii sadarkaa akkasiitti jaalachuun itti cichanii hojjechuun waan baay'ee nama dhabsiisaa rakkoo adda addaaf illee nama saaxila. Gatiin ati oromummaa kanaaf baaftee agami akkamitti ilaalama? Gatii warra reebamee fi hidhamee fi badee mana dhaammas jiru yookiin naaf janqatee badee kun akka amma dabbasoo guyyoo faa akkamas filfaa viidiyoo kana feesbuuk irratti baatu tokko argeera ijoollee tumamanii akka jira miti injiinarii eenyu kan keeniyaarraa qabamanii galan maaloo lakkaa'uun hin danda'ama firoota keenyaa. amma gudaritti ijoollee meeqa dhumtee ambotti nama 77 shaashamannee jettaa baalee jettaa mandii jettaa eessatti jettaa namooti oromoo kana naannoo hundatti ijoollee daa'ima xixiqqoo waggaa 7 dhiira durba kana naa ajjeesanii warra du'ee fi warra reebame warra biyyaa bahee warra gammoojjii kana keessa kutee karaa Ijiptitti too deemuu achitti hafe bishaan keessatti dhume kana naa yaadu ani wal faana maalan godhe waa tokko hin goone. Innaan sana yaadummoo eensaa jalqabu maal godhu kan jedhu mataa na jaanjesseesan gattaa'a jechaadha. Iddoon jalqabu na dhiba. Maaliifin qophaa koo garamittan deemaa maalan godhaa eessarraan ka'aa. So wanti na hojjete totally zeroodha gaditti naa gala. Kanaaf ani kana jechuun danda'u nan qaaneffadhayyuu. Wanni bu'aa namootiin biraa kennanii kan koo bira qabeenyaan laalu hin jiru jechuun danda'a. Zeroodha. Kanaaf kanumatu baasa malee wanni hunduu relatively ilaaltan miti. Kana godheera jedhee hubachuu otoon silaa cimaa ta'ee waan sammuu keessatti hawwu otoon beekaa ta'ee nama barreessaa gaarii ta'ee waanan hawwuu fi waanan hubadhu tokko guyyaan kitaaba tokkoon oomishee dhalootaaf lafa kaayyuu hawwiidha sun. Amma ammaatti maan goone kitaaba tokkotti caalan barreessine kanaaf wanni ani gumaache baay'ee miti. Mariin obbo Rundaasaa waliin gooneen xumuramne dhaggeeffattoota keenya kutaattaan immoo torbee qabannee dhiyaannaa haga yoonaatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa jenna haga torbeetti nagaan nu tura. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma.
qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.